warahmatullahi wabarakatuh. Ummata keenya Oromoo mucayyoon tuni abbaa isiin beeku an bakka isin irraa dhuftellee hin beeku isin maan isinitti haa himattu tasaan bakka arabaa mana arabaa dalagaa manni an dalagu achi kana dalagaa asitti osoo maani ijoolleen ala keessa fiiddee hoosha keessa taphattu ijoolleen daa'imman argitee nama wahii barrii afoo taa'anii naan jettee na himtee waan ta'an gabbahee laalu Itoophiyaadha nama Oromooti ijoollee teenna magaalaa Suudii Riyaadiin keessatti Arabni darbitee Alatii akkanatti deemti wallahi laazim hedduu takka garaana nyaatte meesiin isinitti haa himattu himadhu mee bareeddu sagalee kee ol kaasi si dhukkubaame sagalee kee ol kaasi sagalee kee hin jiru Muna Muhammad Nandan baay'ee na dhukkubaa jira Muna Muhammad Abdallah ana gura magaalaa Tuuti Muna Muhammad Abdallah ana magaalaa eessaati roobe intini dhaateessa baalee dhamoo arsii dhamoo wallagga moo harargee bahaa okay mcoon tun harargee bahaati maqaan kee Muna eenyu Muna Muhammad harargee bahaa namni micayyoo tana Madamiin ishii baastee alatti darbitee jirti hay carraa keenya maaliif akka ta'e hin beeku carraan keenya jechuudha obboleettii keenya kana ka baay'ee kan dhukkubuudha akkuma ana akkuma siitiin nan dalagadha jettee biyya ormaa kan dhuftee biyya ormaa arga dhuftee osoo hojjechaa jirtu dhukkubee jennaan immoo Madamiin ishii baastee karaa irratti gattee jechuudha akkasuma immoo obboleettiin keenya tokko agartee ijoolleen osoo karaa irra taphatanuu arganii mucayyoon Itoophiyaa takkaas ta'echi jedhanii itti himanii sarratanyaa biraatitti jechuudha isheen immoo dhattee gaafa gaafattu mucayyoo Itoophiyaati akkasuma immoo Itoophiyaa keessaa intala Oromooti dhalattuu Harargee bahaati jechuudha mucayyoon kun Muna jedhamti inna mucayyoon kun akkuma ana akkuma siinan dalagadha jettee biyya ormaa dhuftee dhabamtee gad darban jechuudha carraa keenya mee ilaalaa dhugaa waaqayyo jechuudha hedduu takka nama gaddisiisa ashama akkam jirtu hordoftoota kabajamtoota chaanaala kootii kan biyya keessaa kan biyya alaa bakka jirteetti nageenyi waaqayyo isin haa baay'atu akkam jirtu waan obboleettiin keessan nagaa gootuun qaba galata waaqayyo isin jecha egaa hordoftoota guyyaa kaa warroon chaanaala kiyyaaf immoo haarawaa taatanii subscribe gochuudhaanii maamila keenya ta'aa isin jedha warri ta'aa jirtanis galatooma ulfaadhaa isin jechuun jaaladha ka hordoftoota kiyya akkuma beekamu mucayyoon kun akkuma anaati akkuma si'iiti nan dalagada jettee biyya ormaa dhuftee jechuudha biyya Saudi Arabiyaa dhuftee biyya Saudi Arabiyaa erga dhufteen booda mucayyoon kun osuma hojjettuyyuu mana madaamii keessatti dhukkube erga dhukkubeen booda immoo mucayyoon kun Madamiin ishii baastee karaa gubbaatti gattee jechuudha sababa dhibamteef mucayyoo tana fuudhanii karaa irratti gatan jechuudha dhugaa cubbuulee hundee sodaatan natti fakkaata yeroo tokko jarri kun cubbuun isaan hojjetanii dhugaa rabbii irraa qaban eeyyuu yaadu maali nama dhukkuba akkamitti suma mucayyoon kun iyyuu balleessitee isiidhaa dhukkubaa jira akkamitti baasanii karaa irratti gatan waanuma waan keenya beekaniif waan waa'ee keenya akkasuma mootummaan biyya keenyaa waan nuuf hin birmanneef akkasuma baasiin keenya waan nuuf hin birmanneef jarri illee xamadanii nu qabanii jechuudha maaliif osoo har'a mootummaa gahaa tokko qabaanne hin sodaatu mootummaan akkana nu gaafata jedhan nama nu gaafatu hin qabnu akkuma saree akkuma qosi karaa irratti nu gatanii nu biraa darbanuu jechuudha biyya ormaa immoo gaafa gadi baatanii namatti dukkanaa dhugaa waaqaa jechuudha anuma keessa ture tanaayyuu osoo nama jara kanaa walulee akkas jedhe natti cillima jechuudha waan wayitti sitti cillim jedha jechuudha biyya ormaati waan ta'eef biyya kee osoo ta'eeyyuu osoo biyya kee ta'e wanti rakkisu hin jiru bakka barbaadde yoo jiraatteyyuu biyya kee makiinaa kee yaabbattee akka barbaadetti deemtee mana haadha keetiif abbaa keetti galuu dandeessa garuu kana hoo eessatti galuu dandeessa eessa deemta eessa teecha karamitti deemta sitti dukkana keessa karri deemtu sitti siif karumti kana jettee addaan baafattu qabu biyya ormaa akka dukkanaasan jechuudha karaa addaan baafattee beekuun qabdu jechuudha akkasuma immoo biyya keetii miti makiinaa wayyaa yaabbattee yookiin xiyyaara wayyaa yaabbattee deemuu hin dandeessu jechuudha kanaaf ijoollee keenya ka sababa kanaaf sababa mootummaan maal nu godhaa silaa mootummaadhaan qabanii silaa nama hin baasi isaanii dubbatuun qaban jedhanii nama dhukkubu karaa irratti nu baasanii akka saree nu gatan jechuudha kanaaf adaraa keessan obboloota koo mucayoo kana namni baasuu dandeessan yookiin immoo namni gargaaruu dandeessan biyya isaa ta'u mucayoo kana yookiin gara imbaasitti deebisanii akka imbaasiin biyya galchu jechuudha baay'ee dhukkuba ichaarte akkuma sagalee irratti dhageessanii hedduu takka na dhukkubaa maalooyii na baasanii na gatanii Madamiin na darbitee alatti ichaarte jechuudha hedduu garaa nama nyaatti dhugaa waaqa maaliif akkuma anaata akkuma siiti mucayyoon kun nan nyaadha jetteeti kan yookiin nan dalagadha jetteeti malee kan biyya ormaa dhufte tasnaanna'aa fi miti jechuudha kanaaf adaraa keessa waliif mirmadhaa obboloota kooyii hundumti keessanii kan biyya ormaa jirtanii waliif sagalee ta'aa waliif sheerii godhaa viidiyoo akkanaa kana jechuudha
Kanaaf wanti yoo gaafa walii mormanne malee namni mormatu hin jiru jechuudha. Kanuma walumaa galatti waliif sagalee haa taanu hunda keessanuu jechuudha. Ilmi namaa hundayyuu hin rakkannu soba. Ani rakkadhu an akkasin ta'u ana boru kan irra ga'uun jedhi. Boru hunduma keenya yaa warra nurra ga'uun beenu ijoollee. Man tokko gaarii ta'eef tokko gaariin ta'u, tokko badaa ta'eef tokko badaan ta'u. Ilmi namaa hundayyuu garagara jechuudha. Kanaaf adaraa keessanii viidiyoota akkanaa kan gaafa gartuu sheerii godhiiti nama dhimmi ilaalatu biraan ga'a. Adaraa keessattuu ijoollee Saawud Arabiyaa asirratti daramaa jiru ammallee jechuudha. Beektanii maaliif mirga dhabneeti barkan akkasitti gadi nu baasanii hin darban akka saree jechuudha. Maaliif osoo mootummaa biraa ta'ee lambii ofii akkatti gabbaasanii hin darban jechuudha. Maal ta'a akkatti garaa jabeenya akkanaa warra Arabaa kanaa kenne maal ta'a gaafa ishee mucayyoo kun dhukkubee miti walis ta'uu dhabanii miti fuutee biirootti hin deebistu. Bakka fudhatte isaatti hin deebistu maal rakkoo qaba yoo fudhatanitti itti deebisan. Akka barbaade hin baasin akka barbaade haa godhu. Dhugaa rabbii jarri kun mee dhagaa wajjin teenya dhagaan kun beekoo xuxxee laafaa hin jabaata akkasitti jechuudha. Jarri kun akkasitti jabaata. Uummata akka garaasii laafan, uummata akka ilmoo ofii jaatan nuti aga namarraa dhalanne isaa itti fakkaannu dhugaa rabbii siin jaa. Sibiila irraa dhalanne nuti ani nullee ilmuma namarraa dhalanne bare. Hiyyummaa keenya biyyaa nu baase malee. Hiyyummaa iyyumati qalbii keenya biyyaa nu baase dhugaa waaqaa jechuudha. Maa biyya keenyattis maatiin keenya hojjeteetuma gammaas nu jiraachise malee biyya ormaa baaniiti miti kan nu jiraachisan jechuudha. Kanaafu adaraa keessan obboloota koo hundi keessaniyyuu viidiyoota akkanaa kana waliif sheerii godhaayii isiniin jechuu jaaladha. Obboleettii keenya kanas waaqayyoon nagaan biyya isheetti haa galchu hedduu nama gaddisiisa. Osoo ana ta'e yoo si ta'e maal goota deemtee bakka kana obbuustee gaafa laaltu hedduu sitti dhagahama jechuudha. Kanaaf adaraa keessan viidiyoota akkanaa kana kanaaf nuti toodivoo sheerii goone malee namni sheerii nu godheetiin waliif sagalee nu ta'uun jiru. Kanaaf waliif sagalee haa ta'u obboloota koo. Obboleettii keenya kanallee namni beektan immoo mucayyoo kana akka keessan barbaadanii mucayyoo kana furmaata kennitaniif isiniin jedha. Inni biraa immoo ta'an silaa ijoolleen keenya shamarran mana madaamii jirtan hundi keessaniyyuu gizee tokko jechuudha. Isinillee of yaadadhaa. Of yaadadhaa isiniin jedhu waan nyaata keessanii akkasuma immoo mataa keessan akkasuma fuula keessan qaama keessan uffata keessan waa hunduma keessan eeggadhaa. Irra caalatti fayyaa keeti kan si eeggamuu qabu. Dhugaa rabbii dubbachuuf fuula keeti beekaa maaliif hunda caala nyaata keeti. Maaliif gaafa nuti ofeenni malee dadhabaa deemne jechuudha. Dhugaa rabbii siin jedha nuti akka lammii biraati miti. Amma fakkeenyaaf Filipiinoonni jechuudha waan argee jiruufi osoo duutee baddee riibaa kaanan dhiqatteetuma gara kushiina ishii galtee nyaata ishii hojjetattee nyaattee kaatee saniin booda immoo gara hojii ishii kaate malee osoo duutee baddee akkuma nuyi kana riibaa kaatee xaragaa fi meeshaa qabattee olii gadi fiiddee jechuudha. Nuti kaane riibaa Itoophiyaan keenya jechuudha. Walumaa galatti Oromoo ta'e Amaara ta'e waan beeyaa ta'uun Itoophiyaa wanti tabaalte nyaata kana akka kaawwaniiti miti. Xiqqoo keenyaarra amma ijoollee Oromootirraa immoo ijoollee Amaaraa wajjin isaanii fi tegeemu xiqqoo sana xalanii jiru. Akka keenyatti miti keenya keessattuu ijoolleen Oromoo kuni xaraguma qabannee meeshuma keenya raafannee fiine yoo riibaa kaane malee. Indaa kanaaf of yaadadhaa isiniin jechuu barbaade maaliif kun akkuma beekamu kaane biddeen tolchaa jira timaatimii hojjetachaa jira jechuudha. Galaf godhaate timaatimii akkanumatti galaf godhaati biddeen nyaadhaa dhugaa rabbii jechuudha. Baay'ee hedduutu akka mi'aawu timaatimii warra jaalatanii akkasuma immoo biddeen daakuu nuuf fidaa jedhaati isaan hin jaalatanii mana keessa yoo mana gaarii ta'e daakuu nuuf fidaa jedhaati tolfadhaa isiniin jedha. Tolfadhaa gaafa saasanii fidanii jechuudha. Amma fakkeenya faana akkuma argaa jirtanii timaatimii isa hojjedhee cinaatti jechuudha. Asitti immoo kunoo biddeen tolchaara jechuudha. Akkuma argaa jirtan kunoo biddeen illee hedduu akka bareedudha dhugaa dubbachuu fi hedduu bareedudha jechuudha. Qamadii adii fi gurraachatu jira. Isaan lama walitti makee hojjedhe jechuudha. Kanaaf madaamii kiyyoos nyaattee anis nan nyaadha jechuudha. Mucayyoon takkas nyaatte jechuudha. Nu sadeen ni nyaanna jechuudha. Kanaaf timaatimiidha nyaanna. Akkasuma immoo waxii misiraatis waxaa shaakiltii wani timaatiin akkasuma dinnichaa fi kaarotii akkasuma immoo mafuuf jedhama mati
Tikul gubane fi karotii waan akkasii kan walitti waxadhaan nyaadhaa isin jedhu yaadachaa isin jechuu barbaadetan ishee akkasumas isin jedha harroon immoo viidiyoo kana daawwachaa jirtan laayik sheerii nu gochuun jajjabeessaa isin jedha yaada fi qeeqa qabaattan immoo komentii irratti barreessaa isin jedha obboleettii keenyas waaqayyoon siyaa fayyisuu isin jedha nagaataa fayyaataa hanga viidiyoo biraatti walitti deebinee wal barsiifnu viidiyoo kanaan immoo hundi keessanii turtii gaarii isin jedha isin jaalladha isin kabaja baay baay